Ashamaa akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa. Amma immoo odeeffannoo haaraa qabannee isinii deebinee jirra. Odeeffannoon keenya kunis artistii Bilisummaa Dinquu sirba haaraa baasaa jira jechuudha. Egaa viidiyoo kana immoo laayikii gochuun nu cina dhaabadhaa. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyoo keenyaatti yommuu dabarru artistii Bilisummaa Dinquu kanaan dura sirboota garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa fi fudhatama guddaa argateera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa Fiilaa jedhu akkuma as gubbaatti ilaalaa jirtan sana sirba haaraa qabatee dhufaa jira jechuudha. Sirba haaraa isaa kana chaanaalii mataa isaa irratti waan gadhiisuuf maxxanii description box as jalaa fuudhuudhaan subscribe akka gootanii fi sirba isaa akka inni gadhiifame akka isin qaqqabuu fi tarnoon notification godhaa fi isiniin jenna. Sirbi isaa kun yeroo ammaa kana immoo feesbuukii gubbaa isaa irratti maxxansee jira jechuudha. Akkasumas artistoonni kaanis fuudhanii feesbuukii isaanii gubbaa irratti laxxafaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana yeroo dhiyootti waan isinii gadhiifamuu fi eeggadhaan isiniin jedha. Viidiyoo koo kana immoo laayikii gochuun nu cina dhaabadhaa. Akkuma sirbichi gadhiifame immoo sirbicha miliyoona akka gashitan abdii qabna. Viidiyoon koo har'aa asirratti waan goolabamuu fi amma xumura qophii kootiitti waan daawwattanii fi galatoomaa isiniin jechaa viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer godhaa isiniin jenna.